Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amma ibsa maqaa fi ibsa xumuraa isinitti himna. Adjectives and adverbs. We will tell you the difference between adjectives and adverbs and their useness in sentence. Gosoonni ibsa maqaa fakkeenyaaf guddaa, xiqqaa, dheeraa, gabaabaa, diimaa, adii, gurraacha, fokkisaa, bareedaa fi kan kana fakkaatanidha. Types of adjectives are small, red, white, green, blue, tall, short, fat, thin, and like that. Yes. Gosoonni ibsa xumuraa ariitiidhaan, suutaan, gammachuudhaan, humnaan. Adjectives jechuun kan maqaa ibsan jechuudha walumaa galatti. Maqaa kan ibsan. Fakkeenyaaf maqaa isinitti himneerra. Maqaa waa'ee maqaa fi maqaa yoo barbaadan YouTube keenya irratti gadhiisni jirra waan ta'eef isa deemtee ilaaluu dandeessanii garuu adjectiviin maqaa sana yookaas maqaa sana kan ibsudha jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa wayii guddaadha yoo jenne ibsa maqaa fayyadamna. Xiqqaadha yoo jenne ibsa maqaa fayyadamna. Waan maqaa ibsu miidhagaadha, fokkisaadha, dheeraadha, gabaabaadha, guddaadha, xiqqaadha, jabaadha, laafaadha, gurraacha, diimaa, adii hundi isaa maqaa sana ibsa jechuudha. Ibsi xumuraa immoo waan tokko akkamitti akka xumuran how kan jedhamu sana jechuudha. Akkamitti akka xumuran akkamitti fakkeenyaaf saffisaan yoo xumuran yookaan suutaan yoo xumuran saffisaan suutaan gara jabinaan ogummaadhaan wallaalummaadhaan kan jedhaman dhaan kan jedhaman kun kan xumura sana ibsudha jechuudha. Konkolaataan tokko saffisaan deemaa jira. Akkamiin deemaa jira? Saffisaan deemaa jira jechuudha. Saffisaan. Mucaan kun ariitiidhaan hojii mana isaa xumureera. Itti bal'isa nu kan qofa isinitti himna. To make in English and to clarify what I said before, I will mention you two things, only two things. They are adjectives and adverbs. Adjectives and adverbs have their own useful additives to the sentence. Adjectives describe or explains what the noun is doing, while adverb indicates the verb. A big house, a small house, a beautiful lady, a handsome man, a red ball, black market, red, black, white. They are adjectives. Adverbs are always indicate how the action is done. So, for example, the car is driving slowly. He is running slowly. He did it quickly. He came yesterday. He is here. She is there. And they are swiftly changed the program. She came quickly. So I want to specify these two things. You have to use adverbs at the end of sentence. For adjectives, they should come before noun. For example, he is a handsome man. She is a beautiful lady. Lady is a subject here. So it comes before the noun. You can use many different types of adjectives and adverbs in your life. Kanaafuu karaa salphaa fayyadamuu dandeessan waan ta'eef asuma irratti ni gabaabsaa jechuudha.